እመቤቴን ዛሬ ያተረፈኝን አምላክ በማርያም ሁላችሁም ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ለልደታ ምስጋና አስገቡኝ። ይኸው ድስቱ ይሄ ነው። ድስቱ ይሄኛውን የሚይዘው ሽቦ ነው። ያው ድስቱን ታውቃላችሁ። ፈነዳ እኔ ሩጬ ወጣሁ፣ ግን እግዚአብሔር ታምር ሰራልኝ። በጠዋት የለመንኳት የሀገሬ ደብር ልደታ ታምር ሰራችልኝ። እኔ ፊቴ መቃጠሉ አይደለም፣ እኔ መቃጠል የሰው ቤት ለራሱ መትረፉ እኔ አላውቅም። ዛሬ ዋና ቀን ማርያምን በማርያም ክርስቲያን የሆናችሁ ለእግዚአብሔር ምስጋና አስገቡልኝ። በእናታችሁ ለዚህ ድስት ለዚህ ነገር እግዚአብሔር ያተረፈኝ ምስጋና ለሱ ይሁን። የድንግል ማርያም ልጅ ልደትዬ ምስጋና ይሁናት። waaqayyo balaa akkana namaa oolchu ashama harka fuune akkam jirtu nagaa isiniif baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii jirtu nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa fayyaa qabaattanii isiniin jedha. Tole nagaa kootti aansuudhaan warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asuma ammaatiinaaf ta'a warroonni na jajjabeessaa jirtan immoo laayikii keessan hin dagatinaa'e. Hedduu takka galatoomaa jecha viidiyoo tokkoon qabadhe isinii dhufe. Akkuma dursaa argitanii obboleettiin kun biyya Arabaa keessa kan hojjettudha. Egaa waaqayyo lubbuu ishii oolchee jira. Lubbuu waan uume akka kamiyyuu ta'e guyyaa ishii malee hin baatu. Obboleettiin kun egaa maqaansaa maal jedhama? Biradistiin kun yeroo baay'ee ittiin hojjechuu ani baay'ee siqiqachaadha. Baay'ee yaadda. Fakkeenyaaf seerayyoo cufan malee waggaa akkasittiin eenyuudha buqqa'eeti maal ta'a nama miidhuu danda'a jechaadha. Nama miidhuu danda'a, lubbuu namaallee balleessuu danda'a. Kuni baay'ee of eeggannoo cimaadha. Biyya Arabaa kana keessatti waan baay'eetu nama mudata yoo keessa beekan malee jechaadha. Gaazii kanas dhaloonni baay'een hin cufuu hin banu. Mudannoon akkanaarree ijoollee baay'ee bira jechaadha. Keessatti warri gaazii bantanii cuftanillee of eeggadhaa. Warri biradistii kanatti tanjaaraa kanatti jechaadha itti hojjechuu hin beeku jedhaati itti madaamii keessanitti. Dhugaa rabbiiti jechaadha. Mica'oo tana amma rabbitu ishii oolche malee otoo ishiin bira dhaabattee hojjettuu kan maddiidha hojii tokko hojjettuu otoo fanadda'ee fuula ishiitti garagareetu lubbuu ishii balleessa jechaadha. Waaqayyo nama eegu. Ani guyyaa tokko waan na mudate ibsaa jechaadha. Ibsaadhuma ta'eetu maal jedhama soolarii kan jedhamu jechaadha. Fooqii gubbaarra jira. Baneetti nan cufa jedhee tanan hoggaan akkasitti gadi qabee tobbanu achumaan ibiddi boba'e. Madaamintii mana hin jirtu ani kophaa kiyyaa ibiddi irraan boba'e jechaadha hin qabate hin gubate. Harkaan inni irraa dhaamsu kaadha bar ibsaan harkaan dhaamsu kaadha bar qabee hoggasuma firfirna godhalleedha. Achii akka tasaa ta'e namichi tokko ol ba'ee jira isatti iyyatan inni na bira dhufeet barcuma lafaa fuudhee waarratee barcuma laastikii kanaan isaan rurrukute. Innaa fooqii hunda gubata waan ta'e jechaadha. Ibsaadha moo kontaattii ta'e qabate jechaadha. Waan baay'eetu nama mudata biyya Arabaa kana keessatti of eeggannoo barbaachisa obboloota koochaa. Obboleettii tana waaqayyo lubbuu ishee oolchee jira. Of eeggannoo yoo ta'e malee baay'ee ulfaata. Hoggaa ittiin hojjettan akkaataa ittiin hojjettan yeroo buqqistanillee hoggaa inni qabbanaa'ee gadi deebi'e yeroo itti hojjettan jechaadha. Qabbanaa'ee hoggaa inni gadi deebi'e buqqistu malee hoggaa inni daffa fixateen buqqistan. Qadaaduu isaas immoo seeran jabeessitanii yoo qadaaddan jechaadha. Jabeessitanii hin qadaaddan taanaan maal sin godha seetan oduma daffuu ofuma isaatiif ta'a jedhee todhaa jechaadha. Yeroo sana keessatti fuula keetti galagaruu danda'a. Bakka maddiidha hojjetama. Nuyi mata bakka waan ta'eef bakki hojjennu irra jireessa mata bakka nyaata hojjenna. Yeroo nyaata hojjennu kana of eeggannoo nu barbaachisa. Keessattuu biradistii isaanii kana dhugaan hin jaaladhu ittiin hojjechuu jechaadha. Baay'een of soraadha. Na soraadha siruma akkanumatti. Madaamii kiyyaallee hin jaalattu akkan ofii kiyyaatti hojjedhee itti buqqisee toonyuu jedhu. Ofishiitiif yeroo jirtu nyaata itti naqee takkas qadaadde jechaadha. Amma xiqqoo baree waan ta'eef eenyuudha malee itti ofi nama nu sayyoo jechaadha.
Kanaaf waan akkasii keessaa of eeggadhaa. Warroonni gaazii bantanii gaazii cuftan. Yeroo gaaziin dhumee gaazii bantanii immoo yeroo hojjettanii waarrattaniirree warroonni hin cufu tokko tokko jechaadha. Mana tokko tokko hin jira waan akkasii hin bantuu hin cuftu. Wanta akkanaa kana keessa irraa of eeggadhaa. Maaliif seetan simmiidhuu danda'a. Jarittiin haa buqqiftu haa banattu. Kanuma bakka. Amma ani mana hojjedhu kana keessatti alaa dhufanii waarratanii hoggaa dhumin jedhaanii fidanii waarratanii ofii isaaniitii itti gashanii biraa deemu jechaadha. Yeroo hunda hin banamu buqqifamu mana jira jechaadha. Mana jira eenyu jala jira bakka gaazii itti hojjedhu jechaadha. Wanta akkasii kun fanadda'e taanaan dhugaa rabbii lubbuu namaa hin hambisu jechaadha. Wanta akkasii kan cuftanii kan bantan kan alaarree uumaa miti. Dhaloonni tokko tokko immoo alatti manni tokko tokko alatti hojjetu inni alaarree uumaa miti jechaadha. Siin biran ga'u garuu akka tasaa yoo ta'e immoo fanadda'ee wayiin baqa. Waaqayyo namaa eegu dhugaa waaqa inni nama baasii namaa eegu mucaan tun baay'ee garaana nyaatte dhugaa. Hin gammadde ooluu isheetti dhugaa. Ooluu ofiitti baay'ee gammadu. Nu ijoollee maatii keenya nu eega, dhala keenya nu eega, abbaa manaa keenya nu eega. Wayin immoo hiriyaa keenya nu eega. Ganaa waan baay'ee danna. Lubbuun keenya immoo akka tasaatti hin baatu waaqayyo si oolcheera. Baga oolteen jedhaan dhugaa mucaa tanaan baay'een gammade. Oolchuu waaqayyoon na dinqisiise. Otoo bira jiraatte lubbuu ishii ba'uu danda'a. Dhugaa akkasitti inni fanadda'e gubatee too fanadda'e jana. Of eeggadhaa dara. Of eeggadhaa gizeetti hojjettan. Of eeggadhaa. Maaloo. Balaa akkanaa waan namaa baasu. Akkuma obboleettii kana baase isinillee baasu. Mucaa tokkollee wanti yeroo tokko gaazii ishiinis gaazidha barkan itti qabatee too eenyu ta'e fanadda'e ishiin hin baqattee humaan taane ishiinis jechaadha. Wanta akkasii kana gubbaarraa of eeggadhaa. Obboleettii keenya lubbuu ishee amaaru yuutuubii kanarratti illee hojjetu turte ishiis gaaziin itti fanadda'eeti kan ajjeese jechaadha. Wanti gaazii kunis baay'ee ulfaatadha. Kunillee akkasuma taanjaraan kun baay'ee ulfaatadha. Beektanii ta'u ittiin hin hojjettan taanaan madaamin keessanaa ittiin hojjettu. Hin beektu taanaan immoo ofii keessaniif itti hojjedhaa. Buqqisuudhuma sana iyyuu jarjartanii buqqisuu hin qabdan jechaadha. Amma mucaanniitii kana gaaf tokko dhufeetiin itti hojjete qadaade jedhee wanti itti naqashee qadaade jedhee ani bira hin jiru. Ogaa kana deebi'u bishaan gadi naqaara daffaa jira jechaadha. Jalaan qabsiisee ibsa. Achi gizee laaluu hin qadaanneen achuma dafeetoo cufe. Dafee cufee tanaan daqiiqaa waan ta'ee ture ooyga inni qorree banee ganaa qadaade jabeessee jechaadha. Jabeessee tiifee qadaade. Otoo akkasitti inni ifamee bakka akka ayiliidhaan daffe maal ta'a ofirraa darbata qadaada jechaadha. Kana waan akkanaa kanarraa of eeggadhaan siniin jedhaa. Waaqayyo sinaa eegu hordoftoota chaanaalii kootii obboleettii kana waaqayyoon ishii oolcheera. Lubbuu ishii baay'ee tokko nama gammachiisaa inni oolchee ulfaatu. Sinillee sinaa eegu siniin jedha. Dubbiin ibsaa hidhiitoo dubbii biradistii kanaa hidhiitoo dubbii baqa baay'ee ulfaatadha. Sababa tasaa nama oolchu waaqayyo. Kanaafuu sinaa oolchu siniin jedha. Wantoota akkanaa kana gubbaarraa of eeggadhaa. Of eeggadhaa keessattuu shamarran keenya biyya arabaa jirtan cimsaati of eeggadhaa. Baqa cimsaa of eeggadhaa. Maaliifii nu lubbuun teenya kun harka waaqayyo jirti. Garuu immoo seexanni karaa dalagaatiin lubbuu teenya tana baasuu barbaadde jechaadha. Maatii keenya gaddisiisuu. Baqa hiriyaa kee dhala kee gaddisiisuu barbaadde seexanni. Kanaafiyyuu waaqayyo sinaa eegu. Isinillee of eegaa jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii asumaan laayikirree hin dagatinaayi. Asumaan sheerillee hin dagatinaa. Na jajjabeessuun keessa yoomillee itti hafuuf isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka kabajama. Hordoftoota koo yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Ma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti. Ciao.